Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka kabajamtootaa fi hordoftoota shaashiitu akkam nagaa keessanii fayyaa jirtu. Bakka jiraattan nagaa isinii jira, nagaa isinii qabna. Ramadaanni maal fakkaata? Ramadaanni amma alhamdulillah gara dhumaa gahee jira. Rabbi ramadaana kanallee dura haqee balu isin jechaati. Har'a wanni dhufneef osoo gara isin hin tarin jechuudha caaltu nagaa gahuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota. Kam nagaa keessanii Ramadaan akkam? Ramadaan gaarii nuuf haa ta'u. Rabbi hundarraa rabbi nurraa haqee balu. Har'a waan tokkoof dhufne jechuudha. Wanni har'a iddoo kanatti argamneef Firankii Deengata Sapiraazii abdii irratti dalanisan jechuudha. Namoonni baay'een koomintii nu barreessan jirtanii baay'ee galatoomaadha, ulfaadha isin jenna. Koomintii keessan hundaa dubbisnee jirra. Koomintii keessan baay'ee namatti tola. Namoonni tokko tokko maaliif abdii akkana gootaa, maaliif abdii akkana gootaa jettanii abdii kennaa dhugaa kennuu qabdaa jechaa jirtan jechuudha. Jettanii jirtanii inshaallah kennaa dhugaallee ni kennaa. Kunis kennaa dhugaati jechuudha. Kunis kennaa dhugaati. Waan bala kenneef. Waan badaa miti. Mee maal kenneef? Asumaan uummatee waan kenneef. Aannanii fi keekii. Tole aannaniif keekiin nyaata mi'aadha. Aannan immoo nyaata aadaa Oromoo keessatti aannan Oromoon yoo ati dheebottee mana namaatti gortee jetti akka aadaa Oromootti Oromoon aannan si kenna jechuudha. Aannan jechuun dhugaatii Oromoon ittiin beekama jechuudha. Oromoon aannaniin beekama. Aannan dhugee ittiin guddanne. An akka yaada kiyyaatti waan xiqqaa osoo hin taane akka yaada kiyyaatti waan guddaa dheedheetti kennaa kanaaf qopheessee akkamitti? Ayaan illee akkasumaan jedhan bareeda. Nu wanni jennee kennaa kana qopheessine kennaan kun aannan waan bareedaa jennee kennaa kana abdiidha qopheessine jechuudha. Isin ammoo yaada keessan oguu ilaallu yaadni keessan baay'ee fagaataadha. Fagaata dhuguun jedhu kennaa akkana abdiin hin malu, kennaa akkana akkasii miti abdiidha. Warqii bituu qabdaa, saatii bituu qabdaa, telefoona bituu qabdaa jettanii namoonni tokko tokko koomintii keessan baay'ee nu gumaachisanii jirtu jechuudha. Akkasuma anillee koomintii keessan dubbiseeti uummanni kun kennaan abdii kenne kun baay'ee garaan geenne kan jedhu aniif caaltuun mari'annee jechuudha. Adda dhufnee jira jechuudha. Maal jettan? Waan hordoftoonni keenya nuun jedhan nuti immoo abdiidhaaf hin kennina jechuudha. Kanaafuu amma inshaallah guyyaa tokko har'a osoo hin taane yeroo har'aa boru osoo hin taane guyyaa tokko itti ilaallee abdiidha. Waan isin jettan kana inshaallah waan isin jettan kana mee ammas taanaan waan abdiidhaan ni mala jettanii jechuudha. Abdiidha wanni akkana kennamuu qaba jettanii irra isii walii galtan inshaallah aniif caaltuun waan san ni goona jennee abdii qabna jechuudha. Mee waan tokko irra walii galaadha. Waan kana abdiidha wanni kun ni mala yookaan ammoo saatii yookaan ammoo namni tokko tokko quraanillee jettanii namni tokko tokko ammoo tasfiillee jettanii namni tokko tokko ammoo baay'eedha. Warqiillee kan jedhee jira. Shittoo kan jedhee jira. Huccuu kan jedhee jira. Huccuu aadaa Oromoo odaa wajjin huccuu suufarratti suuraa jawaarra maxxansitee kennuufi qabda. Namoonni baay'een yaada garaagaraa ibsitanii jirtu jechuudha. An amma kan hunda gochuu hin danda'u jechuudha walumaa galatti. Yaada isin ibsachuun keessan ibsachuu hordoftoota keenyaa sirriidhaa miti. Kanaafuu waan kan uummanni isaan jedha kan hunda gochuu hin dandeenye. Kanaafuu akkam gochuu qabna. Waan tokko waan uummanni jedhan keessa waan tokko abdiidhaa kennuu qabna. Kanaafuu nu amma isaanitti wanni jennee himannu irra walii galaatii waan tokko sagalee caalmaadhaan nu barsiisaati. Saatillee ta'e waan wayiilee ta'e shittoolee ta'e waan ta'e wayii irratti jechuudha. Sagalee keessa sagalee caalmaadhaan yoo nu barsiiftaniiti jettan waan san aniif caaltuun irra mari'annee abdiidhaa kennuu dandeenya jechuudha. Akkam jettani? Yaadni keessa hin dandeenye. Kanaafuu akkana isin jenna jechuudha. Galatooma baay'ee ulfaadhaadha. Baay'ee galatoomaadha. Yaadni keessan baay'ee baay'ee nutti tolee jira. Akkamii yaadni uummattu hordoftoonni kennamee yeroo yaada akkanaa kana nu barreessan maal si dhagamsitti? Ani gammachuu guddaan natti dhaga'ame baay'ee nama jajjabeessan hordoftoonni keenya. Galatoomaadha. Kun baay'ee isin galateeffannaa baay'ee isin jaalladha. Dhugaa rabbi isin jaalladha jechuudha. Sirrii isin jaalladha maaliif? Nu jajjabeessitanii waan badaaraan nu dhorkitanii gara karaa keetti gara karaa babbareedaatti nu qajeelchitan jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko dhugaa rabbi baay'ee tokko isin jaalladha jechuudha. Hangar kiyyaa atu. Anis akkasuma baay'ee isaan jaalladha. Fuula kee rabbi isin jaalladha kan. Lakkaan baay'ee hordoftoota koo jaalladha. Akkasii. Kanaafuu baay'ee tokko isin jaalladha aniif caaltuullee isin jaalladha jechuudha. Akkasuma nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadha. Wal nu cinaa dhaabbattanii maallaqa yookaan waan biraa osoo hin taane video kana share godhuudhaan subscribe godhuudhaan yaada nu barreessuudhaan
hanqina nu hanqifne waan kana hanqiftee hajji waan akkana hanqiftee caaltu waan akkana hanqiftee jirta wanni akkanaa sirraan eegamu waan akkanaa dhiisii waan akkanaa hojjedhu jechuudhaan nu jajjabeessan jechuudha. Yoo isin nu bira dhaabbattanii nu jajjabeessan nu daran aartii kana fuulduratti oofna malee duubatti irraan deebinu jechuudha. Akkam jettan? Kanaafuu caaltuu illee amma sodaa dhiiftee jirti amma jajjabaatee jirti jechuudha. Kanaafuu kan abdiidhaa asuma xumura mee waan nu hojjennu hagarraatti hojjetaa jiru kana keessa diraamaa ta'ee piraankii kana dura akkuma guyyaa duraa beekamu san waan guyyaa sanirraan piraankii dhaabee jira jechuudha. Maaliif dhaabee waan akkanaa hin ta'u waan jettaniif jecha keessan dhagayeeti dhaabee jedha miti. Gaafsa irraa piraankii sirra hojjetee beeka. Maaliif dhiise? Waan uummanni si gortanii. Waan uummanni isin na gorsaniif waan namni hunduu wanni akkanaa sirraan eegamu mucoo akkana godhanii jettanii jechaadha. Tole jedhee tole hordoftoonni kee waan nan jedhan irra dabree waan biraa hin dalagu jedheeti qasi dhaabbadhee jira jechuudha. Kanaafuu mee waan haga ammaa hojjetu jiru kana keessa jechuudha wanni isin hin taane waan kana dhiisi. Wanni kun nuu ta'a waan kana itti dabale hojjedha. Jettanii wanni isin hojjennu mee maali? Kan jedhu ammoo karaa koomentiitiin akka nu beeksistan akka nu barreessitan akka nu jajjabeessitan abdii isa qabna jechuudha. Anillee akkanumaan jedha karaa koomentiitiin koomentii nu barreessaa nu beeksisan jedha. Yoo isaan si beeksisan waan isaan si jedhan hundaan ni dalida? Nan dalagaa akkamitti hin dalagu? Eeyyamtuudha. Tole yoo isaan piraankii hojjedhu caaltuudha jedhanu. Aadiidha. Aadiidha? Tole hordoftoota kee kunoo isitti wannaa jedha malee caaltuun ammoo waan piraankii taanaan waan isaan si ajajan waan hordoftoonni keenya. Waan isaan naan jedhan nan fudhadha. Piraankii illee waan fedhe illee taanaan? Waan fedhe yaatu. Tole kunoo dhageessan jirtan. Piraankii illee taanaan waan hundayyuu taanaan waan hordoftoonni keenya dalagaa nuun jedhan waa hunda dalaguudhaaf eeyyamamtuudha jettee jirti caaltuun. Anillee akkasuma eeyyamamaadha jechuudha waan isin na rakkeettan waan kana hajji nu dalagi jedhan na dirqisiisa. Warri naqee qixanis naqeeqa yoo abbati karaa badiirra jiraadhe naqeeqi karaa badiirra jirtaa gara karaa qajeelaatti deebi'uu naan jette maaliif dirqama jechaan si dhaga'uu qabaa jechuudha. Maaliif waan hordoftoota keenya waan taataniif dirqama waan isin naan jettan karaa isin naan jettanitti deebi'ee hojjechuun kiyya dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa nu hojjennu keessaa piraankii nu hojjennu keessaa chaalenjii garaagaraa kan nu hojjennu keessaa mee wanni isinitti tolee hanga amma isinitti tolee jiru maali? Wanni hanga har'aa immoo isin jibbisiisee jiru maali? Mee waan isinitti tole keessaa waan kana nu dalagaa nuun jedhaati karaa koomentiitiin nu beeksisaa isin jenna. Kanaafuu waan isin nuun jettan hundaa isin hojjechuudhaaf nuti sa'a 24 maali? Qophiidha miti? Gamanumaan mee chaanala kan kee maaliif haga ammaa si wanni xiqqoo haga ammaa hordoftoonni kiyya baay'ee galatoomaa ulfaadhaadha. Wanni xiqqoo isin aarii jiru jira. Wanni kun maali? Chaanaalli konaan guutuu. Baay'ee nan jaalatan natti fakkaata. Wanni xiqqoo ani isin aare ana garuu baay'ee na jaalatanii kiyya naa guuttanii bira dabkuun sabiskiraabiin alhamdulillah galatoomaadha ulfaadhaadha. Akkuma 20 caalee jira jechuudha. Kan caaltu ammoo hanga ammaa guunneef jechuudha. Maaliif hordoftoonni keenya isin jaalatan ana jaalatan jechuudha. Anillee akkasuma natti fakkaata. Maali hordoftoonni keenya nan jaalatan moo kan naa guutuu diddan? Akka naa guuttan immoo abdiin irraa qaba. Kanaafuu caaltuu kun har'a isin aartee jechuudha. Caaltuun waan tokko obsa guddattee darsee naartu har'a immoo isin aartee jechuudha. Maali yoo jettan immoo chaanaalli isii hagammaa hin guunne hagammaa waan akka hin guunneef wanni gaafadhee ture. Baatti piraankii waan garaagaraa hordoftoonni kiyya isin jedhanii maaliif hojjanne jedhee gaafadhee ture. Ani akka chaanaalli koo naa guutuuf piraankii hojjedhu guyyaa chaanaalli koo naa guute ammoo guyyaarraa akkati darartu kana caalaa baay'ee kan sirra dalagu ta'a naan jettee turte. Kanaafuu chaanaala isiillee akka guuttan caaltuutu seentanii akka maatii taataniif kabajaa guddaan isin gaafanna. Warroonni yeroo kana keessa wal dhabdanii jiraatan yoo jiraatanillee yeroo ramadaanaa ta'eef akka walii dhiisan maal jetta? Anillee akka walii dhiisanii gaafadha. Akka walii dhiiftan akka walii raamata gootan isin jenna. Kana wajjin ammoo warroonni dubartii teessan hojii qabdu kan isin hojii qabne kaa kiyyaa fakkeenyaaf. Ana fakkeenyaaf mana ta'a hojiin qabu caaltuun hojii deemtee hojii irraa dadhabdee dhufti. Kana dura piraankiidhaan eegaa amma ammoo nyaata garaagaraa mana hojjedhee fi yeroo isin dadhabdee achii dhuftu akkasii eegaa jechuudha. Maal si dhagahama yeroo hawwaa akkana kan dalagu? Ana gammachuu guddaa natti dhagahama. Yeroo akkasitti na eegdu gammachuu natti dhagahama. Immoo yeroo piraankiin natti
na eegduu dura baay'een aaraa jechuudha. Amma immoo baay'een gammada. Baay'een sitti gammada yeroo aadaa akkasitti hojjetanii. Mee fakkaatota akka yaati maal laata? Dhiirota akka yaati kan waan kana dalaganiif maal jettaan? Warra akkuma kee jaarti isaanii dura rakkisaa jiraniif akkuma kee jijjiiraman abdiin isaan irraa qaba. Tole hordoftoota keenya dubartoonni illee jaarsa keessan kabajuun dirqama. Wal kabajuun dirqama jechuudha. Jaarsi illee jaartii ofii kabajuun, jaartiin illee jaarsa ofii kabajuun dirqama jechuudha. Akkam jettan? Yoo wal kabajan wal kabajuu qabu bilachini. Yoo wal kabajan jaalalli jidduu jaarsa jaartiitti dagaagaa deema jechuudha. Kanaafuu gamanumaan waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaadha. Wallaahi baay'ee tokko isin jaalanna. Baay'ee tokko isin jaalanna. Isin jaaladha gama kiyyan. Kacaaltu hin beeku. An garuu baay'ee tokko baay'ee isin jaaladha. Waan isin jettu hin beeku isin jaalatti isin dhiifte isima dubbata jechuudha. Isin irraa bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Maaliif afaan qabdi waan taateef an garuu baay'ee tokko isin jaaladha. Baay'ee tokko isin jaaladha. Waan isin gammada jechuudha dhugaa rabbi baay'ee isin gammada. Maaliif yoo jettan waan isin gammaduuf ni beektan jechuudha. Waan hordoftoota baay'ee nama kabajanii fi nama jaalatan qaba jechuudha. Akka karaa badaraa nama gorsan, karaa qajeelan nama qajeelchan qaba waan ta'eef baay'ee isin hin boone jechuudha. Anillee baay'ee isin jaaladha. Dhibba keessa dhibba isin jaaladha. Garuu itti ariinaan jenne maas dhuguma dubbadhu. Isubi. Taaree jira garuu anillee baay'ee obsa qaba waan ta'eef isaanillee akka naa guutan abdiin isaanii irraa qaba. Tole kabajamtoota fi hordoftoota keenya biyyi keenya kan hanga ammaa ture gara xumuraatti deemu jira jechuudha. Waan hanga ammaatti nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Ulfaadha kabajamaadha. Galatoomaa isin jenna hanga qophii biraatti yeroo biraatti walitti deebinuuf nagaan nu turaa isin jenna. Amma qophii biraatti walitti deebinutti ulfaadha nagaan nu turaa.